Oduu keenya jalqabaatiin qondaaltonni olaanoo naannoo Amaaraa lama guyyaa har'aa ajjeefaman. Qondaaltonni naannoo Amaaraa kun akkamitti ajjeefamanii eenyuuf eenyu gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu biraatiin Itoophiyaatti nageenya waaraa mirkaneessuuf waliigaltee biyyaalessaa uumuun murteessaadha jedhan Ministeerri nageenya Itoophiyaa Obbo Binnaal Andu'aalam. Obbo Binnaal Andu'aalam guyyaa har'aa nagaa Itoophiyaa irratti waan hedduu dubbataniiru. Guutuu gabaasichaa ni dhageessu. Oduu biraatiin Embaasiin Itoophiyaa Biraazil jiru murteen gamtaa Awurooppaa dabarse akkaan isa mufachiisuu beeksise. Tibba kana gamtaan Awurooppaa lammiilee Itoophiyaa viizaa dhorkachuu hordofee Embaasiin Itoophiyaa achi jiru deebisaa laateera. Gabaasa bal'aa dhageessu. Akka mooltan daawwattoota hordoftootaan olee Global Media. Odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara guutuu isaattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin qondaaltonni naannoo Amaaraa lama guyyaa har'aa ajjeefaman. Naannoo Amaaraatti bulchaa aanaa Lastaa fi hoogganaa waajjira fayyaa har'aa ajjeefamaniiru jedhameera. Naannoo Amaaraa kaaba Wallootti bulchaan aanaa Lastaa fi itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanichaa haleellaa hidhattootaatiin ajjeefamuu jiraattota wabeeffachuun BBC'n gabaaseera. Bulchaan aanichaa obbo Geetaachaw Malliseetii fi itti gaafatamaan waajjira fayyaa obbo Miliyoon Afawarq haleellaa irratti raawwatameen kibxata kaleessaa ebla 22/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajjeefamuu maddeen achi jiran afur wabeeffachuun miidiyaan kun gabaaseeti jira. Qondaaltonni mootummaa kunneen dhukaasni kan irratti baname magaalaa guddoo kaaba Walloo Waldiyaatti walga'ii xumuranii otoo isaan deebi'aa jiranii akka ta'e bulchaa aanichaatti maddi dhiyeenya qabu tokko BBC'tti himam. Haleellaan kun magaalaa guddoo Laastaa kan taate Laallibalaatti dhiyoo jirtutti raawwatamuu maddi BBC'tti hime kun ibseera. Qondaaltonni biroo hedduunii fi hooggantoonni magaalaa Laallibalaa waliinis imalarra akka turan ni dubbatu namni kun. Qondaaltota mootummaan alatti namni dhuunfaan biroo tokko ajjeefamuu fi kaan immoo madaa'uus eeraniiru. Maddeen lama biroo ammoo yoo xiqqaate namoonni lama haleellaa raawwateen madaa'aniiru jedhan. Yeroo haleellaan kun raawwatu waliin kan turan qondaaltonni mootummaa biroo hedduu ta'an gara magaalaa Laallibalaatti imalaa osoo jiranii imala isaanii dhiisuun gara duubaatti deebi'uun magaalaa Kulmaaskii jedhamtu buluus maddeen kun ni dubbatu. Namni dhuunfaa caasaa aanichaa keessa hojjetanii fi maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan haleellaa kanaan bulchaa fi itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanichaa ajjeefamuu mirkaneessaniiru. Guyyaa har'aa gamoo waajjiraaleen aanichaa argaman irratti itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanichaa lubbuun isaanii darbuu waraqaan ibsa gaddaa maxxanfamee arguu isaanii itti dabaluun dubbatu. Jiraataan magaalaa Laallibalaa gama isaaniitiin galgala mana bulchaa aanichaatti boo'ichi tureera, ammallee jiraattonni gara mana boo'ichaa adeemaa jira jechuun duuti bulchaa aanichaa ammoo jiraattota magaalaa guddoo aanatti Laallibalaatti dhaga'amus dubbataniiru. Sirni awwaalcha bulchaa aanaa Lastaa obbo Geetaa'uun naannoo iddoo haleellaan irratti raawwate magaalaa dhaloota isaanii tan taate magaalaa Gannat Maariyaam jedhamtutti akka raawwatu maddeen kana wabeeffachuun BBC'n gabaase. Sirni awwaalchaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanichaa obbo Miliyoon ammoo magaaluma Laallibalaa keessatti akka raawwatu kan himan maddi caasaa aanichaa keessa hojjetan tokko reeffi hamma gara magaalaatti dhufuutti eegamaa akka jirus ibsaniiti jiru. Boodarra jiraataan magaalatti reeffi gara magaalaatti galuu ibsaniiru. Maddeen BBC'n dubbise lama haleellaan kun eenyuun akka raawwate himuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Maddeen bulchiinsa aanichaatiif dhiyoo ta'an gama isaaniitiin bulchaan aanichaa obbo Geetaachoon kanaan dura akeekkachiisni akka itti ergamaa turee fi miseensi maatii jalaa butamee akka ture himuun haleellaa kana kan raawwate garee finxaaleeyyii faannootii jedhu. BBC'n bulchiinsa aanichaatii fi kantiibaa magaalaa Laallibalaa irraa odeeffannoo argachuuf irra deddeebi'iin bilbilus yaaliin kiyyanaaf milkoofnee jedheera. Naannoo Amaaraa keessatti qondaaltota mootummaa olaanoo irratti ajjechaan kun yoo raawwatu kun kan jalqabaa miti. Naannichatti hoogganaa olaanaan paartii badhaadhinaas kan ajjeefame ji'uma ja'an har'aa ture. Naannoo Amaaraatti wal waraansa garee finxaaleeyyii faannootii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti gaggeeffamuun duuti qondaaltota mootummaa irratti raawwatu deddeebiin dhaga'amam. Mootummaan garee kanarratti hatattamaan tarkaanfii fudhachuu dhabuu fi mootummaan garee kana tuffatee dhiisuun isaa ammoo aarsaa guddaa isa kaffalchiisuu irratti argama.
Oduu biraatiin Itoophiyaatti nageenya waaraa mirkaneessuuf waliigaltee biyyaalessaa uumuu murteessaadha jedhan Ministeerri Nageenyaa Itoophiyaa Obbo Binaalfa Andu'aalam. Ministeerri Nageenyaa miseensota mana maree bakka bu'oota ummataatii fi afayaa'iiwwan naannoleetii fi magaalota waliin Finfinneetti dhimma nageenya irratti mari'achaa akka jiran miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiru. Nageenya waaraa mirkaneessuun hirmaannaa qaamolee hundaa kan gaafatu ta'uu kaasuun waliigaltee waloo uumuudhaaf mari'achuun murteessaa akka ta'es itti dabaluun dubbatan. Obbo Binaalfa Andu'aalam hojiin ijaarsa biyyaa dhimma yeroo tokkotti hojjetamee xumuramoo osoo hin taane hojii wal harkaa fuudhiinsa dhalootaa ta'uu himuun waliigaltee biyyaalessaan biyyi ijaaramtiis jedhaniiru. Qaamoleen seera baasan seericha raawwachiisuu fi hordofuu dirqama qabaachuu Obbo Binaalfa Andu'aalam itti dabaluun dubbatu. Haga waliigalteen biyyaalessaa hin jiraannetti nageenya waaraa mirkaneessuun kan hin yaadamne ta'uu dubbataniiru jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasa. Seenaa isaa waloo ijaaruu irratti xiyyeeffachuun hojjetamuu akka qabus Obbo Binaalfa Andu'aalam gaafataniiru. Ministeerri Nageenyaa Itoophiyaa maqaarraa kan hafe Itoophiyaatti bu'aa buuse hin qabu jedhamuun deddeebiin ni komatama. Ministeer Deetaa Ministeera Nagaa ta'uun waggootaaf tajaajilaa kan turan Obbo Taayyee Danda'aa Oromiyaa fi Itoophiyaattis nagaa buusaa sababa jedhaniif qofa hidhamuun kan yaadatamudha. Biyya qondaalli olaanaa ministeera nagaa buusaa jechuun waamee hidhamu keessatti nageenyi Obbo Binaalfa Andu'aalam dubbatan kun eessaa akka dhufu hin beekamu. Oduu biraatiin Imbaasiin Itoophiyaa Biraazil si jiru murteen gamtaa Awurooppaa dabarsee akka isa mufachiise ibse. Imbaasiin Itoophiyaa Biraazil si jiru murteen gamtaan diinagdeetii fi siyaasaa Awurooppaa tajaajila viizaa lammiileen Itoophiyaa yeroof dhaabuu dabarse akka isa mufachiise ibsuun gamtichi irra deebi'ee murtii ariitiin dabarse kana akka ilaalu gaafateera. Imbaasiin Itoophiyaa kun murteen manni marichaa dabarse sun tumsa cimaa Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa gidduu jiru ilaalcha keessa kan galchee mitiis jechuun mormeeti jira. Dabalataan imbaasichi murteen sun adeemsa ulfaataa eenyummaa sablammootaa hundeessuuf raawwatamu tilmaama keessa galchuu kan hin dandeenyedhaas jedhe. Imbaasichi ibsa isaa keessatti murteen gamtaa Awurooppaa kun seera kolugaltummaatii fi godaansaa bara faranjoota 2026 irraa eegalee hojiirra oolu ammumaa itti fayyadamuuf kan kaayyeeffatee fi dabalataan hojmaata daangaa cimsuu fi godaantota sirnaan hin hojjanne kolugaltummaa argachuuf ulaagaa hin guunne saffisiisuuf kan kaayyeeffatedha jedheeti jira. Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa malee kanaan dura adeemsa viizaa dhorkachuu kana biyya Afrikaa Gaambiyaa irrattis dabarsee akka tureetu himama. Gamtaan Awurooppaa ibsa baaseen Itoophiyaan bara faranjoota 2020 fi 2021 keessa godaantota isii keessa gara biyyaatti deebisuu kan dandeesse 10 qofaa jechuun hubachiiseera. Tarkaanfiin gamtaa Awurooppaa kun dabarse yeroodhaaf haa jedhamu malee hagam akka turu gamtichi homaa hin dubbanne. Haa ta'u malee imbaasiin Itoophiyaa Biraazil si jiru murteen gamtaa Awurooppaa dabarse fudhatama kan hin qabnedha jechuun gamtichatti mufachuu ibseeti jira. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin Chaayinaatti daandiin guddaan saffisaa sigigaachuun lubbuun namoota 24 galaafatamee jedhame. Chaayinaatti rooba cimaa roobe hordofee daandii saffisaa gaara qaxxaamuru sigigaachuun lubbuun namoota 24 du'uun gabaafameeti jira. Chaayinaa bulchiinsa Gu'aandong jedhamutti rooba cimaa guyyootaaf itti fufiinsa roobe hordofee daandiin saffisaa gaara qaxxaamuru sigigaachuun lubbuun namoota 24 yoo galaafatamu namoota 30 irra ammoo miidhaan qaamaa dhaqqabuu BBC Al Jazeera fi Agence France Presse gabaasaniiru. Daandichi konkolaattota imalaa turan fudhatee sigigaachuun miidhaa kana qaqqabsiisuunis erameeti jira. Balaan roobaa kun baha Afrikaatti ammoo isa akkaan hammaateedha. Keeniyaa, Taanzaaniyaa fi Itoophiyaan sodaamaa keessatti argamu. Keeniyaatti sababa roobaatiin hanga ammaatti lubbuun namoota 180tti dhiyaatanii darbeeti jira. Taanzaaniyaatti namoota 160tti kan dhiyaatan lubbuu dhabaniiru. Itoophiyaatti ammoo haga oduun kun qindaa'etti namoota 4tu du'e. Haga kaleessa galgalaatti magaalaan Finfinnee ammoo rooba hamaa roobeen bishaaniin akka guutamte AGM odeeffateeti jira. Daawwattoota keenya kan ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biraatiin angolitti dachaanutti yeroo gaarii qabaadha.